bakka yaadisnigaa obsi waa hundaayyuu obsuuni furtuu maalitiidhaan sila akkasii waa hundarraayyuu obsa barbaachisaa namni obsee jedhimmoo bu'aa bayii san ni argata akkasii har'aaf namatti fakkaatus boru garuu ni mul'ata waan arguu fi taa'amus inshallah akkasii Alutim. Galatuma. Anga surprise qaba namaaf jaarsa kiyyaaf. Masha Allah. Takbir. Beekamu wali. Wali hin beekamu. Ganaadhaan addan baane agasila. Maal jechuun namni ati surprise godhu. Anan nama gochuuf deemaa fi isaantu surprise na gochuuf deemaa adda wallaale. Maal jechuun oguu namni surprise nama godhu deemu ni beekani? Hin beekamne. Ganaadha addan baane. Laa bareeda. Koppilinki godhaa taaptaap godhaa. Jirtaa si baddee? Wallaan uuman jira. Hojii PC na godhe. Amsheera beekti. Haali jirtaati hoo? Anillee kinoo taa'uma. Jirra kinoo yaa magartuuti. Taaptaap godhaa akka. Adabbiin meeqani? Kumaa gadi hin jirtu. Anchi taaptaapii keetu kute? Obboleessa jechuun yookiin wajji dhalachuu qofa osoo hin taane. Viidiyoo illee waraabbadhaa. Serious dhugaadha wallahi. Viidiyoo yaada ofiitu biroota banatanii jala taa'aa jiranii. Qaamni sadaffaan deebimaa qaamni sadaffaan maal kisirra jira? Innaa lillah. Komentiin dubbisin ishee bareedduti. Den namoota dubbatee nama dubbachiisa. Qaamni sadaffaan maaliin? Wallahi sobaa miti. Hadiyyaadha nama hadiyyaa naa kennee kennaa kinoo. Wallahi kinoo dhugaa isin jedha kinoo. Namatu kennaa naa kennee. Isinitti argisiisuu heeda. Namni kun nama wadda biyya kana dhufee bismillah jedhee nama bu'aa bayii hedduu wajji dabarsinee nama rakkoo bal'oo waa hundaa akka obboleessaa akka haadhaa akka abbaa. Viidiyoo waraabbadhaa. Kiyya welcome. Akkasi nama gizee rakkoollee nama walojjii wal bira dhaabataa turree. Woy obboleessa bicha osoo obboleessa jechuun hojii dhalachuu qofaa miti dhugaa rabbi. Kanaafi kennaan isinitti argisiisa kennaa inni naaf kenne. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dafiikaa asli jedha uummanni yookiin haadha seenaa ta'uu danda'a yookiin seenaa ta'uu danda'a yookiin mucaa tokko jira mana waliin galla akka firoo kiyyaatitti ka guddise wayiitu jira. Namni sun suuraa asliif abirallee hin dhabamu. Akkasii isa ta'uu danda'a yookiin firummaan kiyya kunuu naabituu danda'u yaani naabituu danda'a hin beekamu yaani. No asli les. Share godhaa uummata. Dafa share godhaa. Nama 240 gaani. Reediin innuu naaf kennaadha maan naaf naabita inni asla. Innuu kennaa ganamaati. Kennaa caalu ta'ee firii arganne. Firii yaani. Dafika maaltu si mudda yaa ilaalladha. Masha Allah sinni garuu. Beenu.
ready wale kuni gamachisa amin amin warri du'ai godha jirta finfinneedha mubaaraki isa usuma kuma namanatti kaasuu baattanii anala demira warri gafuu dandee maarafa Makana mayo zaratin barreessina isiniin jedhan video waraabatan amma video waraabata yalla video fin waraabatan waan heera qabaayyu kennaan dhugumaa xiqqoo hin qabdu baay'ee galateeffadha kunimmoo waraqaa isaati kennaan bilbila naaf kenname kuni waraqaa isaa ka ittiin yoo inni tabalasha'ee waa rakkoo adda addaa qabaate waan akkasiiti kinooti kennaanni naaf kenname share godhaa biraan nagaa kan naaf kenne immoo Dr. Asli waan jedhe waadaa guutee jira yoo kana bilbila siif bitanaan jedhemi kinooti kennaa amma naaf bitee har'a naaf bitee suuta jedhee osoo jarjaran qabaatiin Asli jechuun obboleessa deebii obboleessa qofa osoo hin taane akka abbaatitti haadha seenallee akkasuma kinooti wallaahi har'a naaf bitee Asliin anaaf obboleessa osoo hin taane anaaf abbaadha Asliin kinooti bilbilli inni naaf bitee kiisii keessayyuu fuune waan isin ajaa'ibu kana fakkaataa galatoomii du'aayi naa godhaa fi isiniin jedha matiyaan nuftee Dr. Asliin naa bitee baay'ee galateeffadha kinooti amma bane kiisii keessayyuu hin baasne waan isin ajaa'ibu Asliin naaf abbaadha osoo obboleessa hin taane wallaahi kino wallahi Asliin nama gaariidha Asliin gurraacha keessa adiiti walumaa gala inuun bananne telefoonuma tiyyaan seene waan isin ajaa'ibu banee hin laallee waan hunda qaba kuni maal akka ta'e hin beeku dhugaa kabarii isaati galatoomii jedhaan dheeressu jedhaan kun immoo kabarii isaatiin affasbaata kabarii isaati wallahi rabbiin haadha seenaa walin rabbi umrii haa dheeressu anaaf fi haati seenaa yoom as genne maal jedhee natti baay'ate akkasii du'aayi naa godhaaf yoom as genne salphaatti isa jedhu sanii wayyo wallahi isaatiin kaayaa haga kaayiroo tana keessaa rabbi na baasa nama miskiina maashaalla eenyuma birayyuu nama taruu miti rabbi umrii isaa haa dheeressu rabbi yeroo gabaabaa keessa wallahi du'aayi naa godhaafi asuufu baga gammadde bareedduti ati ammoo anaa ergi Zain amin abibtiiti yaa olumaanuu baga gammadne isaan zeena mee makiinaa diimtuu narra oofi amma gammachuu doktora saayinatti waggaa 27 barate har'a kinoo saapiraayis na godhe telefoonaan naabite Asliin abbaa kiyya abbas obboleessas haati seenallee akkuma obboleessa kiyyas anis obboleetti haadha seenaan harma kiyya kootee guddatte firoo fi seenaan obboleeyyanii firolleen akkasuma
Koppiliin isaanii dhugaa. Irra silaalaa ture. Abbiin isillee lama qabdi lamaan tanarraa fuuna. Lamaan tana alla taaf godhaa jabaadha alla. Wiini lama osoo wiini lama boonarraa fudhatte. Jessa hee? Wiini lamaan osoo boonarraa fudhatteeti. Lama qabda ture. Haara taaf godhaa jabaadhati. Allah. Chawee. Namni jahatee kun isaan lamman isaanii taaptaa uumaan nama mo'a wallahi taaptaa naa godhaa hundi keessanuu. Taaf godhaa jabaadhati taaptaa bima godhaa. Dafaatti dhiyoo jaalatti si'a. Intarri hin jiru bee taaptaabii qofa. London. Garam gize jettu garam nama deemuun si fakkaanna. Adabbii reedii faarsi jedhini. Ya dhugaa hedduu naa galatoomii. Nagaan bul. Ni bultamoo ni oolta si biraan. Allah. Maal ta'eefa? Tesfaye. Eni ingiliffaa alchi libbatu. Caccabsuu qofaa taate. Amma galte. Bakka giiftarri kuyya kutee jiraan irra deemtee jechuudha gaa. Okay, galgala irraa sa'a sadii nuti ganama amma nu bira. Bakka ati Ameerikaan jirta jechuudha akkas taanaan dansa. Dansa. Nagaan bul. Eeshi. Maalitti hirta'u? Maaltu haara? Wallahi dalagarraa. Manarraa kara gizee mana galiina dabbare laayivii. Tanu waan biraa takka guban akkas jireenyaam. Saan itti ala gabboo hullee dhabe waanti. Aluma gabbeetuma kellee wanta duraan kun san hundan dhiise. Wallahi. Akkas wayya. Guyyaa jumaa onnoo qabdaa miiree bukunnaa qabda namni biraa namni sadii. Fata yoon jiraatiin abaabaa firaaf hin kennitan jechuudha. Falatuumaa wallaahi. Karamiidhaa ashitti arsitti. Galatuumaa qaaliiwwanti bashaasha sanyii leenjisoo diiga. Dabil irratti hafetta dabil irratti abaabummaan tunuun asabamti. Qeerroo. Amma dabili asirratti waan qabdu. Double guys. Arsittiituu galatoomii. Double. Amma firaa orsiif dawwala. Giftara qabdi. Giftara. Dirree. Oh maila galatooma. Katafataa hee nama si gargaaruu dhufe agarte. Gadat. Isbichaaleen jirratti nuun galaasin malee. Dhumarra taayimingi manuudhee gaawri qabda. Abdiin kun abdii namni kutee jiru addunyaa kanarra hin jiraatu warra. Abdii. Taartaan godha jabaadhati. Giftara qabdi. Fira qabdi addi kuni. Taayituma bakka haga raftu. Numa laalee dhufirraa deesifti. Galatooma dhugaa hedduun. Qaaluuwwan koo barukko shishee. Ani warra taaptaawwiyoon dhabee giftaroota haallanyi koo. Yolloo. Akkas jee tarrak jee achi natti wal darban bareechi malee. Abbaa biyyaa. Gabaadha. Abdiin kun nu bakka. Galatoon walluu kamisee akkasitti dabarsi obsituu aanole. Hin jirtaa bir. Taaptaaboo namni dhibba. Nishin. Adi sana kofiyaa sana das. Oyo sani kolfuna timing please. Jiru.
Wallo ko galatoomii walloo kamise. Thank you. Yes. Kara qixaaxa. Thank you. Dhugaa hundi keessanitti takkanaa galatooma. Qixaaxa natti hin himne kana booda qixaaxa waa qixaaxa itti natti himte reema. Tayyib, let's go. Adam adabbii Kumaan kuma shan yoo fira kuma shan sii kennu qabaatte bakka. Kuma shanin sii adabama. nama sabaataan akkanaan jiru. Kuma gad ni qaxxaamna jechuudha. Guys, warri taaptaap naa godhu jirtan galatooma. Taaptaap godhaa qophiin kuskoodha bakka. Wanta seenne Ayyee rakkoon qabu kalaas kumaa ol. kuma gisee guutte xaaxa qabda. Guys, wayyo bar taaptaabiin mana isaanii bismillah. Taaptaabii ber maashaallah ni godhanii bira ajaa'ibatti uummanni kiyya kun na jaalata. Maashaallah gis takka jaalala namaa kan nun barari. Argee beree obsitu. Maal jechuu jirta fataa fi turiyyaa. Niga. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taaptaabii godhaa hartanii walla argaa jira warra taaptaab godhaa harta. Boonii galatoom. Hooziyye. Itti gaafatamaa carraa biyya galatooma. Oh my god. Itti gaafatamaa carraa biyya alaa. Please Amerikaan deemuu barbaada itti gaafatamaa erga taate. Gaafatamaa carraa biyya alaati jaabee taasisaa. Carraa biyya alaatiin deemuu barbaadan hawaasiin jaan biyya sana keessa. Maali yoo baay'ee jechuun maa rafu waddame warra rafu waddame deemaa rafa bakka. Dhugaa warri taaptaam naa godhu jirtan illee galatooma. Indee ispichaalenchiin fidusa. Oromiyaatu galatooma hundi keessaa Ibrahim Khadija warra taaptaap godhaa jiru argaara galatooma. Sisha ila welcome. Sisha ararge galatooma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa biyya na kofalchifte dhugaa. Aisha galatooma wallaa warra taaptaap godhaa hartan argaa jira hunda keessatti. Ispichaalenjiin maa dhufuu didesin balleessinoo? Galatooma warra taaptaap godhaa hartan argaa jira wallaa. Akka ispichaalenjiin dhufuu fi bira. Wayya. Ashi. Suuta yadi qixaata. Qixaata. Maal gosa beektaa? Takkaffaa reedirraa miila dhiqxa. Lammaffaa as fiddee reedii Maal dubbatti jechuun? jechaa jira. Waan koomentii dhiisi koomentii anis fira ni argadha. Dhiisi. Daqiiqa fuula dibatta. Kabiraa jechuun sadiin kana keessa tokko. Sadiin miqitaatni. Daqiiqa fuula dibatta. Tokkoffaa maali? Aziza please namoota si takkitti tana jecha. Sii meeqa? Takkaffaa reedirraa miila dhiitaa lammaffaa reedii nu dhungatta. Nama hin dhageenye walla. Daqiiqa fuula dibattaa. Eshi kabiraa hoo? Maaliin siin jedha geesse? Waalaikum. Tokkoffaa reedirraa miila dhiitaa jettee lammaffaa hin dhungatta jettee.
gosa yoo san didde immoo daqiiqa fuula dibatta. Daqiiqa sii dibadha. Yalla. Haati faaxee fixxee sila. Fata. Naan jijjiirtu hin jiru daqiiqiin. Feetu daaraa dibatta feetu daqiiqa sababa sadi. Mircaa feetimi. Leenca sabaa thank you qaalii namaa. Ayyee argadhe dhiisi. Buduraa daqiiqi haraama. Toriyaa tiyaa thank you bareedu tiyaa. Guys namni tokko. Muniir. Nama lubbuun Akkana daakuu na dibaarti. Mul'ata. bareedu reedi galatoma. Fuula guutuu dibatta. Galatoma hundi keessanuu. Maal galatoma. Guys David. Anamma nyaadamnaan naadumatti. Asirratti waan qabdan please. Har'a wal marraa adabamuun kiyya dhugaa. Naadumatti dhugaa rabbi. Please warri keessaa qabdan. Singaawure. Wuuy. Abbas maal jette? Muniira galatoome wallaa Muniir. Allah. Yes. Ala seenaa godhaa. Dhugumaan leenca sabaati. Thank you dhugaa rabbi. Galatoomi. Seenaa godhaa wallaahi. Kan akkanatti xilaata kiyya moo maali jechuu amma kun? Akkanatti haadha dhiiraa yoo daaraa dibachiisa. Xilaatummaan barbaachisu. Kuni geema. Sillee yoo taphachiisan is okay. Ani rakkoota akkana biraan qabu jechuudha. Si dibadhe kinoo. Ayyee. Akka waan na goote munaayif laalaa hojii isii. Awwal marraa adabame munaayif. Nna. Har'a buduraa na dibde akkasitti. Gidduna. Taphame taphni yoo akkana ta'e bareedaa bareeditti ishee godhadhu jedhini. Rafaa jira. Ara firan qabu ani sheer naa godha. Koppilinki naa godha bakka. Koppilinki kun naa godha. Wai ya rabbi ya wallahi komantiin de sana kitti fatana godhu jirtu. Akkitti fatana godhu jirtu. Hin dubbisini dhiisi komentii. Hamaa miti Fataa jedhu. anas lan Galatoo maaman koppilinki sheer godhaa jirtan. Taayimingii dhumarra. Please sorry. Amin Umar. Amin ya rabbi. Natti gosa malee. Yes Allah. Dhugaa rabbi. Shishee na galatuma wallahi. Isin qabaachuun na boonsaa bara. Har'a Ambas qixaaxatti aanu qaxaantaa yalla. Ara sheer naan gootanii. Kana dadhabnaan hin miliquun kiyyaan dhoolu. Akabas galatuma. Maal goota amma beektaa? Filtara irraa abbaan abdii godhate tokko jira. Saanaa keessa teessaa akkanatti akka nama bishaan gubbaa jiru taataa jechuudha. Hangaree didungatu. Reetura fujjiraadhis. Silkii sirra dawalu jiran. Oh. Maal jette? Cufi. Filtara Yeroo ka'ee ol deebi'a. tuutaa jirta moonorattiin.
Asollake. Walumaa kanatti akkana badee jeeha. Sirraa babbareedee fuulli si ifee jiraata ijaarsadhaa si taates. Duraanoo. Laa haga ijaazaa baate kana si taatee jirti jechuu fedheeti. Dhugaa jedhinka. Mucaatii arge kanaaf gammade. Sanuma